jechuun nama fedhillee osoo ta'e isinis fedhii kennan nu eeguu qabdan bar fedhii hanga ammaatitti fedhii keessan guutaarra malee fedhiin kenna waan nu guutame takka hin qabu fedhii keessan tani maal dabdamee waan nu beeku ibsaamee waan isin si gaafattee diddee jira jiru maal si gaafat maan na gaafattee din maan nu gaafattanii waan ofii mee waan na gaafattee narraa dabdee jira taadaa kun bar amma osoo balleessinillee bar jadhiiftaniitiin asirra jadhiiftaniitum keessan hundi waliin haasofnaa miti keessan maaliif jennaan adawwii hedduu akka qabu beetu waan akkasii san ittiin jechuudha malee nama dila kana irratti asiin nama meeqa jedhe sibiraan nama meeqa jedhe ibsaan biraan nama dila kana irratti jechoota guddaa kan bar simbeeku jaartii barbaade simbeeku jecha jedhu bar no simbeeka kun amma niin beeka ka jaartii tiyya tananiin beeka tarree fuutiin hin beekne malee tananiin beeka bar sirri beeka tana bareeche naashura uumama normala malee amma waan biraatii miti ana kana haasa'u isin akkana taphachuu hin dandeettan rakkoon hin jiru akka feetanitti taphattan namni isin dhoofu hin jiru garuu ammoo nama tokko jira nama isin bakka waan keessan badaa haasa'uuf as taa'u. Of course, record godhamu. Mageessan bichaa olii gaduu as taa'u si galee. Of course, record godhamu. Namni gaafa namni waan akka isan as godhee as olii gaduu ofii booda ergasi isinirraa haasa'e. Daans. Nutti dhaga'ama miira keessa seena nullee isin galee. Nutti dhaga'ama amma gaafa bakka si galee namoonni siin madaalle namoonni siin hin malle gisee maqaa keessa kaasuun hin aara. Yala. Asmaa nama naarsine. Ammas kaameraa jala akka jiru wallaaleen namni rikardi nu godha laal jirri waan fakkaatan nama kuma 3,500 namni haakimir nama koo lamaa foyi tur asittuu 7,000 jedhe isin bira akkam xiqqaate kumaa wayi nabira 1,100 jiru assi bu'aa nama 9,000 jala jiru namni 9,000 jechuun nama xiqqaa namni 9,000 keessa yeroo tokko keessatti Womettiin nama womettiin si xiqqeessuuf taa'ee tuma kana eeguucha jiru waanyoon bakka hin jiraami qabu dadhee. Taa'allaachuu amma hagasuma badima hagasuma xiqqoo haga isa nama boriif ta'an taa'allaachuu. Torbaan kana guutuu amma. Yes jetti ilaali ijoolleen akka jirtutti yes. Fedhii kana. Mallaqa kennaallee bashannanuu hin dandeenyu. Mallaqa kee jaallee bashannanuu dandeessu. Bashannanuu waan akkanaati illee mallaqa keessanii yoo bashannantan bootaa bareeda jira deemanii kan itti bashannan itti bu'aa. Sinti nagar waan namicha waliin gabbaanee akka namni shaayii nama waliin dhugu shaayii namichi sun amma Nasriyaan olee walii wal argeera kaashtingii Kamal Abdallaa wal argeera ijoollee keenya hunda wal argee waliin taphatee waliin kon nuti gabbaanaan asirraa luka takkaan nu dhaaban. Ammas isin deebitanii kana dibadhaa ijoollee namoo jala kanatti ebeluun fakkaatti. Eenyu wajjoola gartan? Naayii maamii nama wajjoola gartan hin beekne. Eenyu wajjoola garte waan ofii? Jechuun qophii yoo hidhanne. Aruusa moo qophiidha? Akkuma aruusaati aruusa namaa wayi. Okkee duba akkanatti dibattanii dhayitanii dhugaa dubbachuuf? Eegaa. Kopi sanirra amma wallahi akkuma amma reefu dibatte kan akkasuma dhayte. Wallahi reeftan ola seenne rabbi kakadhe reefitan wallahi akka ola seenne. Meekaapiin akkanuma ture? Wallahi reeftan akkuma ola seenneen akkasuma laafi mabanee gasseene. Maakiin isaatis? Wallahi. Kophii akkasi deemtanii? Reeftan ola seenne akkuma ola seenneen dirqama jennee. Laal mee amma rabbii sun musdaadhaa mee laala. Ilma namaa meelala Faya Rabbi nume faifayo intala bifa kofami ala fi amala orum titijalla shemisi bagala maghfirati mengisti halo Maki ya bagaimana Reefun tana mangistiiti waan mudii ansi qabachuu jira akkasatti bakka namatti namaatu maqaa biraa cina barreesse saniin ani bakka namni maqaa irra barreesse saniin abalu jee mudii miti okay Maghfira Suma walbee wallaallaasa
Anta makfara aja tuan mana karati jurna pakai mana karati makfara aja itu jadi dabar makfara. Of course makaafi jibbu qabu. No ninja ada itu namanya kan nama muncul. Okay na dagay makiye. Nah lama akkanattuu nu bareedan urjii fakkaatan garuu reefuun tanamanni ofii dhugumatti akkanuma sargii deemnee dhufnee naan jettee qophii wayii dhuguma akkasumatti dheeytanii dhuftanii maakiyye. Ya, by the way, interview wallahi akkuma wala seenan daqiiqa takkitti hin turre akkasuma liivi gaseenne wallahi jechuun jara bira seennu malee hin bullu jenne. Daawwititti fi nagarra eegzee deemtan. Wallahi ulaallee baanee dhandhee deebine wallahi. Geessi sin jee sinumatti tole. Bakka wanni isin jaalattan nuutee boruus akkasitti baddaa qottaa jiru. Kanarraa mincite kaatee. No bakka yaada jechuun akkasii duraa waan biraan kan godhuuf jecha akkasii jajallifattanii egaa akkasitti qophiidhaan deettanii dhuftan. Nuuteetta boruullee akkasitti nuu qottaa. Warra azaa nama arrabsitan gowwaan tinaaha. Wanti nama arrabsan hin jiru baatu. Fuula keenya irratti abstiraakti goonee fuula keenya irratti godhu nama arrabsan. Wallahi garuu meekaappiin namani jijjiira akkam dhugaatti amane halas. Si bareechuu feenaanis si bareechisa. Meekaappiin narraa hin bareedu maal jennaan hin dibadhu duras fuuluma qofa dhiqadha halas. Malee meekaappii haali xaqqabu. Garuu haaraa hedduu hin dibatu isinillee. Haaraa hedduu nurraa bareedee jira agarsiisa. Isinirraa bareedee? Harka dhootu sun deemee ibsa. Birniin xiyya lafa Ibsa sagalee harka dhootu sun deemee harka dhootu sun shabu hogootu sun. Bani mee harka dha'u sun? Ani saalfadhee. Waadmaan jaanii beektaa ani saalfadhee jee ni fiigeen saas dhufee. Frankie ko wannan ongonin au. Walla ibsaan pirankii jedhaa oola. Osoo pirankii ta'e wallaa gogaa fi wala pirankii ta'e pirankii anaan osoo hin taane keessatti wala hin dandeettanii. Wallahi ana hin dandeessa pirankii irratti. Isin ka prankin ta'in asuma mastawaatiin keessa fakkaan fulaaltanii dhuftanii garuu. Wallahi pirankii osoo isin godhuu barbaanne. Deebitanii as keessaan ammoo kaameraa keessaan nu argaa jirtanii biyaas. Namni akka miilaa as dibata asii fi as. Ija jala ilaas bira namni nu dibata. Takkaa miikiyaajii argitanii beektan na fakkaata. Akkasii yoo deemtan jechuun maalidha isaa? Silaa waa hedduu dubbaddaa jettee Nama qurxummii. dirree san keessa dhaqee keessaa tokkoffaan nu. No waan ofii koo qurxummiin maal jettee ni beektaa? Silaa waa baay'ee dubbannaa garuu bishaanii afaan nu jira jette. Jedhi bakka itti kan tulaalladha. Dubbiin teenya faallaa taate beektaa numa usna ibsisha. Akka beekaappii agartanii beeytanii wanni ofii nuun jette. Baada bu'u. Okay arganii. Akkasuma hin deemne jechuudha. Ibsisha takkaa beekaappii dibattee ni beektaa? Hin beeku wallee. Angaaf tokko namaan naa dibee maaluma min qorxoo nyakkaan haye jeeni jala taa'ee naa diban qofa nagaaba. Akkam sii diban. Akkuma dhalaa shaadoo nyaaraas akka ajaa'ibaan naa tolchanii meekaappii funyaan kana dheeraa kana godhanii kan hin qabu kanarra idaane. Waa! Saayiba fi meekaappiin baadawwee bakka dhalaa waan jaalattuuf beera. Guyyaa san si arge badhaafamuu qabda ana biratti. Aarree jira dhugaarratti. Fuula keenya akka tokko tatteewa. Maaltu isin aarsame maakii? Maaltu isin aarsame? Jaalladhi ammas dabarsaa as naa tartee haa ta'u. Inta bakka si waliin. As tartee.